Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessaniyyuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechaati. Baay'ee tokko isin jalaa badees jira akkasuma isinillee yaadee jiran isiniin jedha badeellee nafne deebi'ee dhufee jiran isiniin jedha kunoo akkasuma hordoftoota amantaa kiristaanaa kan taatan marti keessaniyyuu baga jala bultii du'aa ka'uu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin isin ga'e isiniin jechaati walumaan baga ittiin nu ga'e. Ayyaana gaarii kan gammachuu kan milkii isiniif haa ta'u walumaan nu haa ta'u isiniin jechaati. Tole kaa badee jira haa ta'u malee har'ammoo waan ajaa'ibaa tokkoon deebi'ee dhufee jiran isiniin jedha. Mee namni waan kana faayidaa isaa irraa beektan jiru tarii namoonni baay'een beekuu dandeessanii garuu immoo namni akka kootii faayidaa isaa irraa hin beekne kana dura jechuudha amma yoonaa jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha dhugaa dhiyeenya kana baree. Akkasuma namni faayidaan isaa maalii jechuun keessaniin oolu namoonni irraa hin beekne tarii namoonni baay'een immoo beekuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Namni dhukkuba kalee dhukkubsattan jechuudha. Namoonni dhukkuba kalee dhukkubsattan dhugaa dubbachuudhaaf nuti yeroo baay'ee wantootuma naannawaa keenyatti argaman wantootuma mana keessatti argaman faayidaa isaa wallaaluu dhabuun jechuudha. Mana qorichaa akkasuma mana ogeessa fayyaatitti deddeebina jechuudha. Kanaaf namoonni dhukkuba kalee dhukkubsatan jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf jechuudha waa tokko irraa fayyadamee yoon arge malee dubbachuun illee ni ulfaata jechuudha. Gama kootiin ani bultii 15 irratti jechuudha. Bultii 15 irratti faayidaa guddaa tokko irraa argadhe jechuudha. Kanin mana qorichaa akkasuma mana ogeessa fayyaa deemee qoricha fudhadhee qorichi sun yeroo dheeraa fudhachaa ture kanarraa garuu yeroo gabaabaa keessattiin haala salphaa ta'een mana keenya keessatti dadhabbii tokko malee faayidaa guddaa irraa arganna akkasumas illee fayyaa keenya eeggachuuf jechuudha. Kanaaf waan kun dhukkuba kaleetiif baay'ee fayyada. Akka biyya Arabaatitti Bagduunessi jedhama. Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee ni arga. Garuu faayidaa isaa hin beeku hanga yoonaa irraa jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku yeroo baay'ee jechuudha. Biteellee hin beeku. Amma yoonadha kanan irraa bare jechuudha faayidaa isaa. Kanaaf waan kana akkamitti irraa fayyadamneet dhukkuba kalee ofirraa ittisuu dandeenya waan jedhudha jechuudha. Haaluma salphaa ta'een dadhabbii tokko malee mana keenya keessatti akkamittiin akka irraa fayyadamnu isinittiin agarsiisaa irraan isiniin jedha. Ani gama kootiin bultii 15 qofatti kanan ani faayidaa isaa irraa argadhe jechuudha. Garuu akka yoonaa hin dhiisne itti fayyadamaatuman jira jechuudha. Maaliif kuni dhukkuba kalee qofaaf osoo hin taane wantoota garaagaraa hedduuf fayyada jechuudha dhugaa. Baay'ee wanta faayidaa guddaa qabudha. Kanaaf mee akkamittiin akka irraa fayyadame isinittiin agarsiisa. Jalqaba qulqullina isaa seeraan eegneetiin miiccinee haala bareedaa ta'een intini gochuu qabna jechuudha. Egaa jalqaba kunoo akka kanatti miiccuu qabna. Maaliif qulqulleessuutii qabna jalqaba jechuudha. Akka kanatti miiccinee waan qulqullaa ta'e irratti yoo hojjetame bultii 4-5 fayyadamuun illee ni danda'ama jechuudha. Namoonni juusii isaa haala kanaan ani amma danfisuuf hin deema ni danfisa. Garuu immoo yeroo sana latii sanatti fayyadamuudhaaf battaluma kanatti kan fayyadamta yoo ta'e maal gootu seetan kanuma akkuma kanatti battala sanatti kan fayyadamta yoo ta'e akkuma kanatti juusii maashina juusii daakutti jechuudha. Akka juusiitti bishaan qulqulluu ta'e bishaan amma siin ga'u yeroo tokkotti dhuguuf amma siin ga'u itti dabalattanii kaatanii daaktu jechuudha. Sirriitti bulleensitanii maashina juusii daakutti jechuudha. Namoonni tokko gara muka isaa kana gadi irraallee ni gata. Garuu walumaa yoo daaktan faayidaa malee miidhaa tokko hin qabu. Inni daaktan suni juusii maashinaatiin daakamu sun yeroodhuma sana battala sanatti fayyadamuuf isin gargaara. Garuu ani nan danfisa yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif guyyaatti daakuun yookaas immoo sa'aatii argadhee akkasumatti qopheeffachuu waan hin dandeenyeef ani amma akka kanatti miiccee qulqulleessee ka'ee ibidda irra kaa'ee danfisaa jechuudha. Daqiiqaa 15-20 waan hin caalle jechuudha. Mee akkamittiin akka danfisa guutummaa isaa walumaan laalla. Kunoo amma meeshaa qulqulluu ta'etti jechuudha. Meeshaa qulqulluu ta'etti akkasuma bishaan illee bishaan dhugaatii kan fayyadamu qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Bishaanuma qulqulluu ta'uu qaba. Bishaan amma naga'u itti qicatee ta'ee amma ergan bishaan amma naga'u itti qicee ta'ee ibidda irraan kaa'a jechuudha. Kanaaf mee walumaan laaluuf jirra. Dhugaa rabbii baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Baay'ee jechuudha.
bultii 15tti kanan faayidaa isaa irraa argadhe jechuudhaani. Ergi akka kanatti bishaan amma nu ga'utti naqanna. Ani amma fakkeenyaaf kan guyyaa tokko danfisee firiija keessa kaawwan ta'eef amma guyyaa 5-6 nan fayyadama jechuudha. Inni maashina juusiin daakamu sun garuu battala sanatti qofa nama gargaara jechuudha. Tole kunoo erga akka kanatti maashina finnee darra keenya jechuudha. Daqiiqaa 15 haga 20 haga inni danfee inni iyyuu halluu isaa hin jijjiirama. Amma inni bifa isaa kana jijjiirratutti ni eegna. Erga achi danfee ka'ee qorrisiisnee warranneetti qodaa qulqulluu ta'etti dhimbiimna jechuudha. Erga dafee ka'ee inni kun faayidaa hin qabu, bishaan isaa kan faayidaa qabu jechuudha. Tole haga inni dafutti daqiiqaa 15 booda deebinee ilaalla jechuudha. Tole kunoo amma erga dafee ka'ee akka kana ta'ee jira jechuudha. Maaliif amma sirriitti danfee jira. Akka kanatti bifa isaa jijjiirratee jira jechuudha. Daqiiqaa 20 waan hin caalle tursiisee jira. Achiin boodditti erga inni akka kanatti xiqqoo qorree jira. Ammayyuu erga irra baasee tursiisee xiqqoo tursiisee jira. Achi qodaa akka kanatti kaa'annee waan keessa keenyee firiijii keessa keenyu jechuudha. Qodaa qulqulluudhaan akkasittiin wannoo goona jechuudha. Haala kanaan xanaffafnee kaanee bishaan isaa qofa waan ta'eef kan nu barbaachisu haala kanaan akkasittiin intinee godhannaa jechuudha. Inni iyyuu bifti isaa baay'ee tokko jijjiirama baay'ee ni beeksisa jechuudha. Akka kanatti kan nu barbaachisu bishaan isaa qofa waan ta'eef bishaan kana ganama garaa duwwaatti burcuqqoo tokko jechuudha. Ani fakkeenyaaf kun burcuqqoo akkasii kana isa kana tokko fayyadama jechuudha. Ganama galgalas immoo dhumarra yeroo rafuu ka'ee nin fayyadama jechuudha. Haala kanaan gizee tokko baay'isee yeroo hojjedhu jira akkuma natti toletti jechuudha. Firiijii keessa yoo ta'e guyyaa 5-6 kana tursiisuu hin dandeessan. Garuu immoo firiijiidhaan ala immoo yoo ta'e guyyaa 2 darbaa hin turu jechuudha. Bakka saa 24 darbaa hin turu ala yoo ta'e jechuudha. Maaliif firiija keessa yoo ta'e sababa qorruuf yeroo dheeraa taa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamtu jechuudha. Ganama garaa duwwaatti burcuqqoo akkasii tokko dhugdanii bishaan iyyuu dhuguu sun hin barbaachisu jechuudha. Achi kaatanii daqiiqaa 30 waan hin caalle booda bishaan illee yoo irraan dhugdan akkasuma nyaata illee yoo irraan nyaattan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Battala dhugda sanatti garuu nyaata tokko illee bishaan hin biraallee irraa hin dhuginaadha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoof galanni haa ta'u dhugaa bultii 15 keessatti kanan faayidaa isaa arge jechuudha. Jalqaba yeroo dheeraadhaaf mana yaalaatti deddeebi'aa ture. Mana yaalaa qorichuma namaaf kennu. Irra caala garuu dhaqxaniitiin dhukkuba sanaa dhukkuba kalee ta'uu isaa baruun barbaachisaadha. Mana ogeessa fayyaa deemtanii dhukkuba kalee ta'uu isaa ergee hubattanii kaatanii kiniina namaaf kennu. Kiniina sana fayyadamuurra qoricha sana yeroo baay'ee fudhachuurraa manatti galtanii wantoota mana keenya keessatti argaman irraa akkanattiin fayyadamuun dhugaa wanti tokko jechuudha. Dhabbii tokko malee dhiibbaa tokko nurraan ga'a kan hin jenne jechuudha. Fakkeenyaaf qoricha sana yeroo fudhachaa turetti baay'ee tokko na dadhabsiisa. Bakka dhanna koo mulu nawoo isaa bakka na dadhabsiisa yoon qoricha san fudhe jechuudha. Garuu ergin kana fayyadamuu qabeetii dhukkubuma waan jedhu dhukkuba tasuma natti dhagahame hin beeku jechuudha. Jaafi akkas bultii 10 waan ta'e jira amma ergan fayyadamuu qabe. Ammallee hin dhiisne numa fayyadama jechuudha. Maaliif kuni faayidaawwan garaagaraatiif iyyuu nu gargaara jechuudha. Kanaaf miidhaa tokko yoo hin qabu jechuudha. Waan ija keenyaan ilaallee hojjanne waan ta'eef dhiibbaa tokko nurraan hin ga'u jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamaa namoonni dhukkuba kaleetiin rakkatan jechuudha. Maaliif dhukkubni kalee jalqaba wantoota bifa garaagaraatiin jira. Garuu mana ogeessa fayyaa deemtanii gargar baafachuu dandeessu. Ana yeroo jalqabaa miila koo na dhidhiitessaa raagati miila na dhidhiitessaa dhaabbachuu hin danda'u sa'aatii dheeraa dhaabbadhee meeshaa dhiquu akkas maal hin danda'u jechuudha. Wantoota akkasii milikkita akkasii gaafa ofirratti agartanii akkasuma wanta kibdatii qabu ka ulfaatina qabu ol fuutan baay'ee kan dhukkubbiin isinitti dhagahamu yoo ta'e akkasuma bifti fincaan keessanillee halluun isaa yoo jijjiirame jechuudha. Achirraa kaatanii mana ogeessa fayyaa deemtaniitiyyuu dhukkuba sana ta'uuf dhiisuu isaa adda baafachuu qabdu. Erga adda baafattanii booda garuu qoricha sana fudhachuurra wantoota akkanaa wantoota ofii keenya mana keessatti hojjennu kana fayyadamuutu irra salphata akka kootti jechuudha. Maaliif qorichichas fudhadhee argee jira. Garuu irra caalatti kan na fayyade kamii isa kanaadha jechuudha. Wantoota naannawaa keenyatti argaman wantoota mana keessatti argaman faayidaa isaa
wallaaluu dhabuurra kan ka'e malee wantoota mana keessa jiran faayidaa isaa osoo sirriitti akkanatti gadi fageenyaan ni beekna ta'e salphaatti dhukkubni sun yeroo dheeraa nurra hin turu jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamee argee isinillee namoonni akka kootii reefu faayidaa isaa baratan fayyadamaa irraa bilisa bahaa'in sinin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Turtii gaarii isinin jechuu jaaladha. Laayikii gochuu, sabiskiraayibii akkasuma yaada keessan koomentii jalatti nin barbaada. Yaada keessan namoonni irraallee fayyadamtanii turtan akkasuma immoo yaadawwan garaagaraallee yoo qabaattan yaada keessan koomentii jalatti naaf ibsuu hin dagatinaan isinin jedha.